siqooy amma figaruu tokko faarratti akka xabiyyaan isaa jechuun amalli isaa kun jechuun gara dhannaa fi xaxteetiin hin jette waan tokko ni jira miree waan tokko illee walii galuu waliif illee obboleettiin dita kana siyaadhaamuuniif numa jira mitire la harata betti Mustafaan dhugaadha nama bultii fadhu hara miskiina yani waan takka kenne qabu duba kasi caqacaqu an akkamiin nan caqacaqe ani ga akkuma tibeersan ga sawma hina faatuma fi sawma warrama duraan jaalachuu ture ma fi akkam si jaalatani namnina kanuma malee nuti bar rakkinni biraa akkasitti hin jiru jechuudha imma akkas taanaan waan nama gaariidha ani nama gaarii ta'anii yaada ani garuu yoo inni dhalaa tanarraa akkas dheen daddaabbanne ani ittiin dhiisaa obboleetiiti yaanis waan carraa kiyyaallee yeroo kiyyaallee jala gubuu hin jiru orgaama isa wajjin haasa'u eegalee janaa meeqannarraa dhaabbatee obboleetiiti yaa isattu heerumuu deemti ay nama meeqannarraa fagaatee nama meeqattu wannaan jedhee kanaafuu ani dhugaa rabbi dubbachuuf yoo inni nama gaarii ka ta'u taate haadha manaa gaarii ta'uudhaaf qophiidha anillee sirriidha itti yaade jechuudha asitti miti yamanii hundatti wal beeyna jechuudha kanaafuu yoo inni ka hin taane taate ammootu itti dhiisan illee carraa kiyya biraa laalladha jechuudha. La carraan keessan akka laalutti Mustafaallee dhugaa hedduu takka si jaalata bannaani ani waan wajjiturreef fuula raani sabeeka jechuudha yani hedduu takka sillee jaalata silleen kabaja maaliif mucayyoo sanillee isii jaalate wajji deemuuf miti akkuma siinaafsisuudhaaf atitti yaada jechuu keessaniitu mataa isa dhukkubsa inni maaliif Roza waan kanaan fadhanna gizuma sana waan san kaatee kan nuti fi hayyamuu fi san beekani boodaan si godha boodaan si kanna boodaa maarree taan boodaa taana ni aarennu waan san deemee ifii godhachuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوت تافه حردوتا تخيا كم نجاح جرتني بقى جراتم بكير تنت سنين ده خزون ربنا جالس نتاتا وسنين جاتما أيوة دبن خنا أكملت الدبانة جراه سنين رأي تريد نجراه ولله السوشيال ميديا على بميت نجراه شرا وانين تدبر ما في اللي حال مجروتي في تكشف مشاكل ويت ما في دبميت شرا ما في يعني أرنت ناس ترجمتها نعيتني على وقت ما في بلمة أستي رابش تيجي شرا روزا رنجد التلفزيون تكشوا ولا لا شرا أكو مركز إنساني سنة ما أنتنا إسي عمتين ديفهم سي قافت شدي مالي في أني نافي مستفان لقارا نمني تقى والفودا وجيرات شو نسوان مجراتي أدبون اللي هو مجراتي مالي في نافي مستفان ولي قالوا دردنا شرا وهندرتي يرو هندرت اللي أكما بيتني يمنت اللي ولا لا ترياسة اللي مشكلة أنا المجال عندي متوجه يرون دبي من ناقوم أنا أبصن في تردي ونندنو كأسا كبدو نندنو أبصا كبده شرا سلمان فيناني إذا متصفى ليسا براديمي وتبعني شرا أما أنت نما روزا نصيب سيدرو علاقو مالي في إسلين نوان أسيدرو وان ودينيان ترفي إذا شرا إسلوان جالت ترتف وان إسا أرجتشو بربادو شرا قمتشو سيدرو علاقو أما أنت ناسي عمتين خلاص أني مصطفى ندباني جرا سنيفو مصطفى قارقت هي مسيولة تنجراني جزء سنيلة عارت من في وأنا بفيديو أتي كباسة في سلمان سقاف دياتين في سلمان فود ديفا موجودة ناقولي جيتين ديفا مقافدة يوسين ديفا مناقوتي مبهو وأنا متتامبه نوشرا سلمان فود سين دعوت تافر تتخيل نفانا تراني سنينجا كان نفانا ترتاني لابد سن الرقبة أكا أنا اللي جبستة نبدي كده سن الرقبة يشرا سلام خيزر أنو وري خيسان اللي رفع مالف مصطفى تنديبني مالف سيف مصطفى ولي رامبرد دني ولي نتولتني جولة ديفا مقدان سنجا فرد مالفي نمني هرمي بون أنا رتمباني يو ولي جلني والخبجني ولي جلني نمني تقبلتي ولي نجارة تشرا لكن مصطفى خلاص يعني ولي جلو تدمني ما فيش تفاهم نشرا سلام يو جمعت شو دان روزا تجرات شو دندي يعني جمعت شو أنا رابسان روزا جوار كده شورا ربي سامر كيسو أرزله أكا جواب تنقرف جنا رابده شورا مروزا هي يامي تتندي فما قافدان فانا تراني سننجا يا الله أنا تمام سنتي السلام عليكم السلام مالي ما ندرس تمام ما سديس ما أرجعت سلام أنا نيت مالي نام
Ay salaama gaa maaliif salaama si gaafachuu hin danda'u? Hin dandeessa. Maaliif salaama si gaafachuudhaaf wallaa si maramuudhaaf hin danda'amu? Hin dandeetta garuu jechuun ni jira yeroo kaan akka wanniitiif jecha maal jedhe gaabduu hin didde. Ay lakki gaa namni hin balleessin hin jiru. Dhugaan illee taraa asii dura sittiin jarjaree ture. Hojii shayitaanaati sanii ni beekte jechuudha. Isaan wanni ni namallee asii yaamar. Osoo yaa'iin ta'in osoo walitti mufachuu hin ta'in inshaallah ni akka mataa xiyyaatiif gammachuudha yeetumaa yaada. Bas akka heetiitiif hin beekan. Hayyee rakkoon qabu maali? المهم أني نسيسيامه لأن قدر وقارة ستلي مفردة ولا اللي ترى خيسا كهتي سيف سنبر بعده أما ما أني ننفع في دي فمس قدّا سقافة شوف دقا وأنا سيف ولا لين سيف ولا بفدوته كان قد ما له في نمني توكو نصيبنا ما سينو لين قاريمتي أنا اللي وأنا نصيبه كان في لاقف أو في سنة بدي قدّانا سملتنا بس يدوها وفي عيش ملح يعني بخو هيك سافنا رومانتي فما سقافة جرف المهم Okay, di fama nagafachuu dhufte jechuun di fama kana namni kana nama gaafatu waa irra nama gaafata jechuun akkamitti maal arkitee dhugaa kiyya maal argitee maal amantee maaltu siif hin ta'ini rooza akkam taa'e jettee di fama nagafachuu dhufte namni tokko lafaa ka'ee bar di fama sin gaafatu bar anama deengata wanni sin jeefsi ragalis waa hundaahu bakka ishin tun aaruu dandeessi abbaa mana isiiti ka duraaniiti walloluu ka wallolanii ka walitti deebi'anii je'eetiniin isinuma walitti isinii fixuufi malee illee waan biraatiif miti ani jidduu keessa ni baha jedhee disii galee kanaafuu wanni adama jidduu kanatti ilaaltee amma rooza dhiifama si naa godhi dhiifama ni ta'attu maaliif firi dhiifama wanni nuti ni taa'ee fi sila Mustafa naaf inni hojii jiraate dhugaa Mustafa naaf Mustafa hojii jirraa jaarsa xiyyaa abbaa mana warra xiyyaa jala deemtaa jedhee dubbisi godhuun hin danda'amu. بس مصطفى أنا تو إني ندي سنة بران ديمني أنا تحس ديستي بران ديمته مرجع كبدلها فدفولو داف يمكن جمشوا أنا ران أرجتيني سنسر أرجته جيتي يعني إجمان قلنا تياد مال في لقى صح وانت كوان رد بخايو وانت كرد بهندي فمن ما قافتني تجرى لقى حياتي أنا لين درا وجودرا نمني أصلا دبّي الدم بحفتنا ست مفردة ست اللي يرجع يشورا مصطفى كنا أساس سبتشاون تين سين اللي جاء دبرتي برلا جل اللي كديم جرون أرجعت إنجرا دران أرجعت اللي أنتو يعني خلو ما نرجع يشورا أدول إنه سواء سوشيال ميديا أدول توين بابو جرا راديو سنة يشورا سن ما في أنا ما ونن إذا داري فم سقافة تدفع خان ما في مصطفى يون نسيبه خيته وجين ولدته رمتني جمعتورا وجيرا تاني له أني أكا بليتتي أكا جيلوم متلا سكنا على بتشونين دنداتورا مالف أما سخنا نبرا رابطة دبلا قدام تا أو خايو براك أبدا تكيا الناس والله يعني خرب النترجع وان تك خلينا نتسيها صدم ما سيادو في سنغافورة هيرومي بون نرتين بانه أتلا نما فودا يختك هيروم مسرتين بانه يعني وان سدورة يجرا يوم ما دبرت متجاوز سن جل خطيو سنيسي نصيبه عندنا سلمى فروزاتنا أما اللي وان نشكتها فخا بلاشتي خدين قد كوسين جرجرتي أما اللي ما يفهم نجافة وان بران نياد وديم تا شر بران رياد وديم تا تان خرب بنا رجع شر تكلل سياد وديم يجرا إما أكا إفكل كل سته نجى أنك مدرنا جالله قم تشوج جيران سانك كجيلهم تشوج جيران سانين بربادة يو تكسل لهم بربانة أدين ركنا قويتشو jechuun dhiifama rabbilee namaaf godhaa jedhee an dhiifama hin diddu sii galee dhiifama siif godhaa maaliif dhiifama siif godhaa garuu ammoo iyyuu dhiifama naa godhii kan kana yoo garaanillee jette ani jechuun aslan namni tokko gaafa waan tokko naan jee an tan rabbiittu na caala malee ilma namaa isinuu gabaabduudha sii galee jiruu addunyaan harrayyuu haga jiraannu hin beekne waan ta'eef kanaafuu ani Mustafaa adhallee barullee taanaan inni dhalaa takkaa miti dhibba takka jala deema namni osoo simaayyuu dhiisee eegasi dhiisee nayyuu irra taa'ee sirriidha. Nallee dhiisaa hin jiru sillee akkanuma jala deemee waaqasaa akkasitti biraa jalallee deemee akkasitti taan fuudhuu deema maal jaa roozaa duraanuu akkasii daraartuu maal jaa jira anis waan akkana kana hin jaalladhu
dhugaa rabbii dubbachuuf Mustafa makana jechuudha irraa dhaabbachuu barbaada yoo anummaa ta'a jechuudha hin fedhu isinillee walitti deebi'ullee baattaa rakkoodhaa miti jechuudha anamishi wanni ati na yaamtiif kana jechuudha ani dhiifama siif godha dhiifama wanni asiin goone hin jiru siin jaa rakkoota akka hin qabu yaabbalitiitiyyaa qarallee bakka itti wal geenyu hin jiru ana akka nama tokkotti isin lamaa walitti isin fidee akka tokko taatanii waliin jiraatan barbaada malee haddallee borullee akka isin wal dhabdanii yookiin wanni taatanii خلاص أنا مصطفى مالك وإنه دينه أبصق بقى المنا ما تكو أكاتا نتعلم وجيراننا وجوني تاو جنمله من خيس أكاتا تنمني جرو نم تكون بيخوي جرا مصطفى ما سيرو هندا يا وما يرو هندا شكما أنيمو جهل المساتف يا إن كيست مدن نقرتمي وان يايو دبخره هيات نفتلي أنا ما تو وصل إني دقيني أنا ما في تفاجئت مان خيري يا دشة شر نتا مالك وانين أنجون أنا منو تنامني جون أمانة مالك أتمنى تنمني نانجا أنا مالك فيك أكيد سأل ركنين دفني سبب خيان دمي يا إنت أنا فادافان إسدوبتين فتفاجئ أنا ما برافتي مي أو صاحب يستي مي أنا ما فانكا بدنا تتقبل سورة يالي قدو ترى سنونا رامفامني أنجيوم متي إني ما تقابسا diban qabaa haga isan qabatte oromoo obsa khiyya fitadde man bakka akkuma ni sabra gabben dhamame jechuudha isa asiillee ndemna na daawun khaysan jira maalif abdiisaa yala khuttee minaamin namnillee naan jaansanillee irran kaayenne abbaa waan barbaade haqa qoslan namni waan barbaade jechuu danda'a aslan kasin beene kasi duuba taa'ee badhee taa'u gartee waa dhibba tokko namaa jechuu danda'a garuu ammoo ka wal bira jiraate ka wal bira kalaay waa hunda walii hubachuu danda'a malee ka fagoo jiraate waa meeqa wal namaan jaa namni asii maqaa dhibba tokko si baasuu danda'a garuu kasi bira jiruttu kasi si arge si hubata malee ka biraas kasi hubatu hin jiru kanaafuu obboleetitti yaa si dhiiseetiin hin jira rabbillee si haaf dhiisu yoo walitti deebitanillee walitti isin deebisa isaanillee walitti isin araarsa jechuudha akkuma obbolummaa waliin jiraattanii waan biraallee hin taane jechuudha anillee Mustafaa dhugaa rabbii haalli isaa hedduutu kana ulfaatee jira waan keerii hin dubbatu osoo namni tokko addaan goree waan bareedu dubbachuu qaba hadha ani wayitee walaana jaallatee na dhufee isaa bulchaa wajjin dhufanii natti na dhufanii ramadaana keessa nu awwaalii maali nu godhinaan jaanii ammallee kun osanaa dhiisee tabiraa dura bira deemutti jira aslan dhiilsi gaafa olii gadi asii kana yeroo baratte bakka gattas gabbii ammallee mujatti tana waan inni fuudhu taa'u natti hin fakkaatu akkuma tiinaaftee ayyamtuuf duraanitti yaadattee timite itti yaada jedheen inaafa'ee akkan hinaafee ayyamuuf ta'uu danda'a garuu wallahi hin beekne nama ajaa'iba nama jibbisiisa garuu haalli akkanatti gaafa garanatti dhalaa kaan irratti taan bira hodhaqan taan fakkaachuuf waan isii araasanii taan bira hodhaqan taan fakkaachuuf haasasan nama jibbisiisa wallahi yumkin yani yoo si argate bitas gabbaa'uun malchiisa maaliif hangaataa hojii jiraadhu sanillee irratti hin argine dhalaa tana hojjiisaa deemu sanii hojjiisaa deemu dhugaa namni dawwalee Mustafaan akkana dhalaa hojii deema akkas jeenatti haa himani malee ija kiyyaan irratti kan hin argan qabu kan hin gurra kiyyaan irratti illee dhageen qabu amma immoo yookiin si naamsisuu faadhaaf akkati daftee hayyamtu faadhaaf akkati daftee itti yaabdu faadhaaf godhuu ni malchiisa bas atamma garaa irrumaa kutatte duba waan takka yoo obsitee khalaas sirra dabartee jechuudha harka kannita dhugaa dhimma harka kennan dhugaa feetimmaa sun beekama ani sanuma isa Mustafaa isallee jaaladhee achirraa illee ni deemne naan jee warrirraa yaman irraa illee kee yamanitti illee mashaakila san hunda obsee asillee eega dhufee abdiisaa mashaakila isaa san hunda obsee fi abdiisa illee sababa kiyyaatitti yaartiti yaan adda baane jee dhalaa biraatillee niira kiyyaan fuusisee achi isatti asgabbeessee mana kireessee fuusisee minaamin godhasan hunda kan Mustafaan hin laaline ammallee abdiisaa nama jaabsisaa anaa fi isaa tokko maatii ta'ee isa fuusise. Yani sababa keetiin jaartii dhabee daraartu dirqama na fuusisuu qabdu yoo mucii fuusisee jira jechuudha. San hundaa kanaaf hin laaline jettuma jettee namaa tana mana keessaa ni baay'ee baangayoo sammuu kiyya taa'ee na nyaata. Aslan wanni kisum aslan jettee mataa nama dhukkubsiti dhugaa keeti. Waan takka inni obsee sira dabarraan halaasitti jibbitan salmaadhaan Mustafaa ifillee jibbee halaas. Maalif namni keenya guddaan irra guddaa yoo dhugaa san adda baatan maal baateen dubbanne dirqama qabu waan takka yeroo hunda haasa'u keessatti wanni ta'uudhaaf khairu inshallah rabbi jee rabbi khairii waliin naa hayyee bakka ishee anan garuu garaaf dhiifama sii godhee jira kanaaf taate afoo inaanillahi sinjaa obboleettiitii yaa bakka olfinnullee hin jiru amantiis walitti qabna oromummaas walitti qabna nama tokko jechuudha kanaafuu iyyuu samanatti sadii takkaan gadde waan inni sitti jarjareef jechuudha aada rakkoon takka hin jiru nama tokko hin dhabu yoo nasiibni keessan
taa'is maashaallah ani akka obboleettii sin cinaa dhaabbadde Mustafallee akka obboleettii fuusisuun hin danda'a. Haala rakkoon hin jiru. Wanta gizee garaarraa murattee hin dandeessa. Hin dandeessa dhugaadha. Siqooyi amma fi garuu tokkoffaa irratti akka xabiyyaan isaa jechuun amalli isaa kun. Jechuun garaa dhannaa fi xatteetiin hin jette waan tokko ni jiraa miree waan tokkollee walii galuu waliifillee obboleettiin dita akka nasiyaa dhaamuuniif numa jiraa mitire. Laa harata beektu Mustafaan dhugaadha nama bultii fadhu. Haree miskiina yaani waan takka kenne qabu hin qabu. Duba kasi caqacaqu an akkamiin nan caqacaq. Ani akkuma tibeet san gaa sababa hinaa faatumaa fi somma warra duraan jaalachuu ture maa fi akkamitti jaalatanii namni kanuma malee nuti bar rakkinni biraa rakkinni biraa akkasitti hin jiru jechuudha. Imma akkas taanaan yookaan nama gaariidha. Ani nama gaarii ta'a jedhee yaada ani garuu yoo inni dhalaa tanarraa akkas jedheen dhadhaabbanne ani ittiin dhiisaa obboleettiitti yaanes waan carraa kiyyaallee yeroo kiyyaallee jala gubuu hin jiru orgaamma isa wajjin haasa'u eegalee janaa meeqannarraa dhaabbatee obboleettiitti yaa. Isattuu heerumuu deemti nama meeqannarraa fagaatee nama meeqattu wannaan jedhee. Kanaafuu ani dhugaa rabbi dubbachuuf yoo inni nama gaarii ka ta'u taate haadha manaa gaarii ta'uudhaaf qophiidha anillee sirriidhaan itti yaade jechuudha. Asitti miti yamanii hundatti wal beeyna jechuudha. Kanaafuu yoo inni hin taane taate ammootu itti dhiisan illee carraa kiyya biraa laalladha jechuudha. Laa carraan keessan akka laalutti Mustafallee dhugaa iddoo akkasii jaalata. Bannaani ani waan wajji turreef fuularraa inni isa beekaa jechuudha. Yaani iddoo akkasiillee jaalata silleen kabaja maaliif mucayyoo sanillee isii jaalata wajji deemuuf miti. Ta'uu danda'a. Akkuma siinaafsisuudhaaf ati yaadaa jechuu keessaniitu mataa isa dhukkubseenni. Maaliif Roza waan kanaan fedhanna gizuma sana waan san kaatee kan nuti fi hayyamuu fi san beekani. Boodaan sii godha boodaan sii kanna boodaa maarree taana boodaa taana ni aaranni waan san deemee yaa ifii godhachuu. Siqooyi amma fi garuu tokkoffaa irratti akka xabiyyaan isaa jechuun amalli isaa kun. Jechuun garaa dhannaa fi xatteetiin hin jette waan tokko ni jiraa miree waan tokkollee walii galuu waliifillee obboleettiin dita akka nasiyaa dhaamuuniif numa jiraa mitire. Laa harata beektu Mustafaan dhugaadha nama bultii fadhu. Haree miskiina yaani waan takka kenne qabu hin qabu. Duba kasi caqacaqu an akkamiin nan caqacaq. Ani akkuma tibeet san gaa sababa hinaa faatumaa fi somma warra duraan jaalachuu ture maa fi akkamitti jaalatanii namni kanuma malee nuti bar rakkinni biraa rakkinni biraa akkasitti hin jiru jechuudha. Imma akkas taanaan yookaan nama gaariidha. Ani nama gaarii ta'a jedhee yaada ani garuu yoo inni dhalaa tanarraa akkas jedheen dhadhaabbanne ani ittiin dhiisaa obboleettiitti yaanes waan carraa kiyyaallee yeroo kiyyaallee jala gubuu hin jiru orgaamma isa wajjin haasa'u eegalee janaa meeqannarraa dhaabbatee obboleettiitti yaa. Isattuu heerumuu deemti nama meeqannarraa fagaatee nama meeqattu wannaan jedhee. Kanaafuu ani dhugaa rabbi dubbachuuf yoo inni nama gaarii ka ta'u taate haadha manaa gaarii ta'uudhaaf qophiidha anillee sirriidhaan itti yaade jechuudha. Asitti miti yamanii hundatti wal beeyna jechuudha. Kanaafuu yoo inni hin taane taate ammootu itti dhiisan illee carraa kiyya biraa laalladha jechuudha. Laa carraan keessan akka laalutti Mustafallee dhugaa iddoo akkasii jaalata. Bannaani ani waan wajji turreef fuularraa inni isa beekaa jechuudha. Yaani iddoo akkasiillee jaalata silleen kabaja maaliif mucayyoo sanillee isii jaalata wajji deemuuf miti. Ta'uu danda'a. Akkuma siinaafsisuudhaaf ati yaadaa jechuu keessaniitu mataa isa dhukkubseenni. Maaliif Roza waan kanaan fedhanna gizuma sana waan san kaatee kan nuti fi hayyamuu fi san beekani. Boodaan sii godha boodaan sii kanna boodaa maarree taana boodaa taana ni aaranni waan san deemee yaa ifii godhachuu amma dadhabatiin jira boodaan sii godha jee aaree deemee alaaf dita jechuudha. Amma uummati boodaan itti yaadaa yeroo naa kanneen ittiin saniitu mataa dhukkubsee akka daddafeetiin akkaanii dafeetiin wanni hin jennee misaniif ta'uu danda'a dhugaa keetiin maasanii akka daftee hayyamtuu fi mucayyoo san biratti illee dhaqee akkas yaala malee waan jaalala isiidhaaf waan fuularraa qabu natti hin fakkaanne. Beeni wallahi ani yoo wal jaallatanillee an aslan an garuu masaanuu hin jaalladhu dhiira kaanii kan jala deemtullee hin jaalladhu jaarsa kiyya taanaan tokkochumaa yoo wajjin ta'ee akka dhalaan dhibbisuun ta'u an ta'uu fi barbaada malee akka inni gas deemillee hin jaalladhu jedhi ka yoo rabbiin naa qajeelche rabbiin naa haa qajeelchu jedha waan na bira ani karaa waan takka rakkina tokko kana limsa waa iddootti uumamas hin jiru sababa maaliif jettuma jettee nama ala dhagee amanee ana kijibsiisu irratti malee anis maali mataa kiyyaaf yaa hin fadhu
Maal jibbaani waan silaa isa Mustafaa dhoosee hojjedhe hundaa'u awwiyyaa'uma san dheefaaf. Akkuma Mustafaan isaanii Mustafaan akka jarjaru hin beekani. Jarjaraadha harkaan dafee jarjaraas arrabaanis dafee nama jarjara. Ani akkuma inni biyya tana amma dura haala Itoophiyaa waan inni hin beekneef sanumaaf ani akka namni namatti hin jarjarreef waa'ee waan takka takka isa dhoosee isa duubaffaa fixuu yaala. Ijoolleen ijaalas keessaatiin akka ijoolleen ijaalas keessa ablee faadhaan deemti sibiilaan deemti namni deemsan akkuma inni hin diramne isaa isumaaf yaadu jechuudha. Isaa yaadee san hunda dalagu inni lakki deemti haadha namaatu waliin alatti isin argee xayyiba waan alatti argee fi dura narraa dhagaye waan akkanaatti lakki hin lagoo arganii sanumaa jee dubbii godhachuudha. Sanumaaf inshallah isinillee warra waliin bulee hilla ganaadha wanti martinuu kanaafuu inshallah rabbi khairii haa godhu siin jedha. Maraafuutis galatoomii kana namni tokko kana beekee kana yaadee kana gaafa siin jiru sitti tola. Namni tokko ofiin beekee wanni kun akkana balleessin wanni akkana nama aarsee mufachiisee mi jedhee nama jechuun namni sun jechuun umriin isaa guddina umrii osoo hin taane nama sammuun isaa guddaate sii galee kanaafuu ati beektee akkana jettee jechuun kan keetu hedduu takka nama galataati galata guddaa namirraa qabda galatoomii wanti waliin nuuf fidu. Lasanillee maaliif anillee gammachuu Mustafaatis ni fedha maaliif akka inni na boodarraan na wajjinillee gattee keessa ture na boodallee gattee keessa ture barbaadu. Ni jaalatu san gammachuudhaan argatee gammachuu wajji jiraatee wajji horee wajji hormaatee jiraachuun barbaada malee anillee jiruu isaa laaquun barbaada. Sanumaafin sitti dhufee dhiifama sitti dhufee rakkoon qabu akka rakkoota kan qabu atillee bakka hin badini walii bilbila wal bira dhufunaatti jedhee shi bakkaayyee. Eshi nagaan galatoom eshi.